riifoormii waldaalee hojii gamtaa baroota darban eegalaman itti fufsiisuun gaggeessuun qisaasamaa fi alseerummaa sadarkaa adda addaatti jiru hambisuun galma waldaalee hojii gamtaa guddina dinagdee saffisiisuu keessatti qaban milkeessuuf hojii hojjetamaa tureen waldaaleen bu'uuraa haaraa gosa adda addaa 701 akka gurmaa'an yommuu ta'u horannaa miseensaa haaraa namoota miiliyoona 2.3 fi kaapitaala waldaalee qarshii biiliyoona 6.1 dabaluun danda'ameera. Deebii liqii callaa guddistuu bara oomisha 2017-18 bittaa feeyyamame hojiirra oole qarshiin biiliyoonni 70.1 kaaznaa mootummaatti akka deebi'u taasifameera. Kabajamaa fayyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee guddina naannoo keenyaaf carraa hojii uumuu keessatti qabeenyi albuudaa ga'ee olaanaa kan qabu yommuu ta'u bara kana oomisha albuudaa alergee sookoo kiiloogiraama 6,683 dhibbantaa 70 albuuda miidhagaa kiiloogiraama 10,522 dhibbantaa 75 albuuda industirii toonii 35,881 dhibbantaa 73 fi albuuda sibiilaa toonii 2,123 dhibbantaa dhibbaa ol oomishuun gabaa biyya alaaf dhiyeessuun danda'amee jira. Haaluma wal fakkaatuun oomisha albuudaa dhiyeessii gabaa biyya keessaatii fi hojii bal'aan kan hojjetamaa ture yommuu ta'u waliigalaan misooma albuudaa gaggeeffamaa jiru irraa galiin alergee doolaara miiliyoona 770 dhibbantaa 85 galii biyya keessaa qarshiin biiliyoonni 4.3 dhibbantaa dhibbaa ol argamsiisuun danda'ameera. Qabeenya lafaa qabnu sirnaan bulchuuf hojii hojjetamaa jiruun hojiin mirkaneessa qabeenya lafaa kaadaastara baadiyyaa lafa hektaara miiliyoona 1.5 safaruun waraqaan ragaa miiliyoona 1.4 kan kenname yommuu ta'u gama kaadaastara magaalaatiin cittuun lafaa 238 mirkanaa'e keessaa cittuun lafaa 242 galmeessuun kaartaan 231.4 kennuun danda'ameera. Waliin gahinsa bishaan dhugaatii naannoo keenyaa guddisuuf bara kana hojii dhiyeessii bishaan dhugaatii bajeta mootummaa hirmaannaa hawaasaa dhaabbilee miti mootummaa fi sagantaalee adda addaatiin ijaarsa pirojektoota bishaan dhugaatii 2,333 ol xumuruun uummata miiliyoona 2.2 ol fayyadamaa bishaan dhugaatii qulqulluu taasisuun danda'amee jira. Ijaarsa pirojektiiwwan misooma jallisii sagantaa mootummaa fi qaamolee deeggartootaa 2,096 gaggeeffamaa kan jiran bara 2017 giddugaleessaan dhibbantaa 31.7 irraa kan turan giddugaleessaan dhibbantaa 75.5 irraan qaqqabsiisuun danda'ameera. Bara kana pirojektoota jallisii 255 xumuruuf karoorfamee pirojektoonni 192 xumuruun lafa hektaara 27,500 misooma jallisiitiif qopheessuun abbaa warraa 173 ol fayyadamaa gochuun danda'ameera. Pirojektii Finnaa 37 hanga yoonaa xumuramanii tajaajila kennaa jiru. Kabajamaa fayyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee mootummaan naannoo Oromiyaa tarsiimoo misooma magaalaa haaraa lafa magaalomsuu nama magaalomsuu mootummaa magaalomsuu irratti xiyyeeffachuun magaalonni keenya giddugala oomishaa fi wiirtuu tajaajila akka ta'an gochuun mul'ata magaalonni keenya calaqqee baraanaa akka ta'an gochuuf qabame dhugoomsuuf sochii bal'aan taasisaa akka jiru ni beekama. Bu'uuruma kanaan magaalota keessatti oomishaa fi oomishtummaa guddisuun wabii nyaataa jiraataa magaalaa mirkaneessuuf qaala'insa gatii tasgabbeessuuf hojii hojjetamaa tureen kilaasteroota beeladaa gosa adda addaa 139 poondii qurxummii 2,247 ijaaruun horii aannanii 856 furdisa horii miiliyoona 1.2 lukkuu miiliyoona 69 booyyee 61,061 fi qurxummii miiliyoona 2.6 horsiisuun danda'ameera. Potenshaala qabnu sirnaan irratti hojjechuun karaa sona dabaluu danda'uun humna namaa jiru qorqarbii biizinasii isaa gabbisuun carraa hojii uumuu biizinasiiwwan garaagaraa babal'isuuf fi guddisuun hawaasa keenya dinagdee humneessuuf namoota miiliyoona 5.6 ta'aniif leenjiin dhaweessummaa kennuun intarpiraaneroota 2,631 horachuun danda'ameera. Seera qabeessummaa daldalaa mirkaneessuuf teekinooloojii fayyadamuun tajaajila dijitaalawaa fi
tuttuqaa irraa bilisa ta'e irratti xiyyeeffachuun galmeessa daldalaa haaraa 168 hayyama daldalaa haaraa 224 akkasumas hayyama daldalaa haaressu 549 raawwachuun kan danda'ame yommuu ta'u sirna galmeessa daldalaa ammayyeessuuf hojii hojjetameen tajaajila tooraa irraa miiliyoona 1.3 ol kennuun danda'ameera. Fayyadamummaa dargaggootaaf dubartootaa guddisuuf sochii misooma gaggeeffamaa jiru keessatti carraan hojii jireenya lammiilee keenyaa fooyyessuu danda'an irratti xiyyeeffachuun carraa hojii dhaabbii miiliyoona 2.7 uumuun danda'ameera. Dargaggoota carraa hojii dhaabbii irratti bobba'an hojii isaaniitiin bu'a qabeessa akka ta'an gochuuf paakeejiiwwan deeggarsaa adda addaa dhiyeessuuf sochii taasifameen liqiin qarshii biiliyoona 41.7 fi maashinaroota adda addaa 2693 dhiyeessuun kan danda'ame yommuu ta'u liqii ala bule qarshiin miiliyoona 437.8 dhibbantaa 83 deebisuun danda'ameera. Naannoo Oromiyaa giddugala investimentii taasisuuf haala mijataa uumameen bara 2018tti pirojektoota investimentii 15,393 simachuun abbootii qabeenyaa 13,238 ta'an kaapitaala qarshii biiliyoona 471 galmeessaniif lafa hektaara 168 ta'u murtee boordii akka argatan ta'ee jira. Hirmaannaa hawaasaatiin hirmaannaan hawaasni keenya investimentii keessatti qabu guddisuuf hojii hojjetameen pirojektoota haaraa murtee boordii argatan keessaa dhibbantaa 84.2 kan ta'an qonnaan bulaa horsiisee bulaa waldaalee hojii gamtaa fi waldaalee imaaxaa gahee kan keessaa qabanidha. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota misisuu caffee magaalaan jireenyaaf mijattuu taate uumuun jiruuf jireenya uummata magaalaa fooyyessuun ce'umsa magaalaa mirkaneessuuf inisheetiiviiwwan adda addaa magariisummaa daandii cinaa paarkiiwwanii fi tajaajila hawaasaaf bal'isuuf hojii bal'aan hojjetamaa tureera. Haaluma kanaan magaalota keessatti hojii misooma koriidarii hojiirra oolchuun pilaaniin magaalotaa akka kabajamu tajaajilli geejjibaa si'ataa taasisuun sochii dinagdee magaalaa akka dabalu taasisuun hawwatummaa magaalaa gama hundaan akka dabaluuf sochiin taasifamaa tureen daandiin asfaaltiin kiiloomeetira 147 daandiin miilaa kiiloomeetira 1269 daandiin saayikilii kiiloomeetira 122 paarkingiin konkolaataa 109 fi misooma magariisaa daandii cinaa hektaara 1312 misoomsuun hawwatummaa magaalaa akka dabalu taasisuun danda'ameera. Rakkoo bulchiinsa gaarii pirojektoota walqabatee uumamu furuuf magaalota keessatti haala mijataa uumuuf bajata mootummaa fi hirmaannaa uummataatiin bu'uuraalee misoomaa hedduminaan kan hojjetame jiru yommuu ta'u bara bajataa 2018 kanatti waliigalaan pirojektoota garagaraa 6,561 magaalota keessatti xumuruun tajaajilaaf banaa gochuun danda'ameera. Gama misooma daandiitiin bara kana keessatti bajata kaapitaalaa naannoo fi sagantaa walitti hidhamiinsa baadiyyaatiin waliigalaan daandiin kiiloomeetira 1,170 hojjechuun tajaajila hawaasaaf oolchuun danda'ameera. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota misisuu caffee barnoonni bu'uura guddina misooma dinagdee hawaasummaaf siyaasaa biyyaa tokko ta'uun lammii dorgomaa ta'e naamusaa fi amala gaarii qabu horachuuf akkasumas ijaarsa dimokiraasii fi bulchiinsa gaarii dhugoomsuuf keessatti shoora olaanaa kan taphatu ta'uun ni beekama. Bu'uuruma kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa misooma barnootaaf xiyyeeffannoo guddaa kennuun hojiilee gurguddaa carraa barnoota qulqullina qabu dhaqqabummaa taasisuun lammiilee barate badhaadhina maatii fi biyyaa dhugoomsuu danda'u horachuuf hojii guddaan hojjetamaa jira. Haaluma kanaanis dhaabbilee barnoota bal'isuun walqabatee manneen barnoota bu'uura boruu 20,200 dhibbantaa 99.7 sadarkaa tokkoffaa 16,474 dhibbantaa 100 sadarkaa lammaffaa 1,406 dhibbantaa 99 irra qaqqabsiisuun danda'ameera. Gama carraa barnootaa bal'isuun walqabatee hojii hojjetameen hirmaannaa barattootaa bu'uura boruu miiliyoona 2.7 dhibbantaa 93 barattoota sadarkaa tokkoffaa miiliyoona 8.9 dhibbantaa 96 barattoota sadarkaa lammaffaa miiliyoona 1.1
miliyoona tokko dhibbantaa 88 waliigalaan hirmaannaa barattoota bu'uura boruu irraa hanga kutaa 12ffaatti miliyoona 12.4 dhibbantaa 95 simachuun hojiin baruuf barsiisuu gaggeeffamaa tureera.